Keessan. Zoomii yookiin messenjera. No, አያስፈልግም። አንተ ደግሞ በቃ ልጅቷ አፍ ነው መስማት የምትፈልገው አስልዮ በኩማ ተየኑ ወልሲ አገርሲሴቹ ሰገሌ እሲ ዳጌቴትኒን ዮ እሲ አከስን ጃለነ ሲትምተ አመኑፍ ቆጲተይ ላይክ ወታ ሲፍ ሻፊ ማኪ ወልት ሲንፍዱ ዙሚን አትረተ ገስራ ቀቡዳ Asirratti maal dhufu dangaruu isaa? Gaafatteen hirtaati jara lamaanuu harkaan qabnu hin dubbisnuu ni jette. Amma ani hizbii kanarratti hizbii kanarratti akka ishee jaalladhu nagatte. Okay. Salfadha yu zisha dura waliin qala no gida inni kana geemi wajin taphannu yu jake salaalu danda'u salfadha yu soda. Intalatee hoo ibsishaan salfatta. Anamma akka dhugaatitti osoo mucaan jaalala mucaa kana dhugaanatti fakkaataan jiru osoo inni illee dhugamaan jaalatee ibsishallee wannoo jiree lamaan keessaa kamiin nikaa hiitaa kumaa fuudhu osoo naan jedhanii xiqqoo nama lafa bulee nama yaadatti minaamin ibsishama filannoon kiyyalla ibsishama. Filannoon gaafsan ati amma ishiidhaaf. Baay'ee namira jirta amma ammuma kana. Gaafsan ati daa'ima beeyta daa'imni lamaa wal fuutee eessa walgeessi xiqilee wal kee. No. Anyways ati asliin beeta wayi nama si jaalatu tokko maa inni beeta arraba keessu hin ta'in garaa keeti. Anamma haadha faaxeetii fi aslii baxaa himannatti tola naga dhufee wal bara dhiyee. Jaalate jibbitee saabi akkana si gallaqan akkana afaan si bakka sanillee nan barbaada. Of course namni wayita siitee situu baate adiin kana gurraachi kana bakka si galeen wanni barbaadamu kana saabu. Namni wayita badhee ilaaltuu fi wayita itti dhiyaattee argitu tokko miti beektaa ilma namaa garaan kun jajjiin godhina. Asli kan duraan gise ilaalu waan anuuf turseen minaa mijee narrabsa bakka waan nan tiraddaane wayi garuu sanii miti thank you garuu ibsishaa gaafa ati ibsishaa kennite san onnee maakii miiteerta ana osoo hin ta'in maali beektaa shamarri tun hin daalle shamarri tun nama isiin jaalattu osoo hin ta'in nama jaalattu duuka deemuu qabdi. Ibsishaa makii qofaa miti bara tajaarsa qabdu illee hin jaalatti. Ibsishaa That's what I'm talking about. Ibsishaa jaalatanii mi? Ibsishaa fuula isaattu fuula shaarmuxaati. Hin jaalatti beera guutuu jaalatti. An kana sin jedhaa bara. An kanaaf sin jedhaa ibsishaan ammoo tunuyyuu yoo dhugaan hin jaalatin naa biraa barbara deema nama jaalatu. Isheen ammoo tunuyyuu yaa waan dhugaan jaalattu yoo kataasu taate hin miidhamti. Soo nama jaalatu duuka deemuu dhabdi namni jaalatu sii galee nama jaalalu soqata. Akka miidhamneef ati amma libbii on jettii ta'ee xagganuu qabdi. Haala ajaa'ibaa kana. Jaalataa bara ibsishallee. Inni anamma galiin tokkoyyuu maa inni beektaa asli ati jaalala badruu kana hin amannee mi intallatiyya jaalateera ka jedhu. Hin amanne. Taphni asii bara ati hin amanne innillee maakii fi ibsishaa wal jaalatti ka jedhu amanuuf hin ta'u haga dhaga'utti. Anamma akka inni jaalatu amanuuf. Okay. Badruun. Okay. Kiloroksii dhuguu qaba jakii irratti amma. Kiloroksii viidiyoon ala ta'e dirqama viidiyoo arguun qabdu ati. Fillafiitii dhugaa ture warri jaalalaan miidhame. Ati lafi qopheessi mana yaalaa geesse ambulaansitti silkii qopheeffadhu ati yoo dhugaan jaalatte ani sababaa kee mucaan hin du'in jedhee wayita akkana laaltu kana amma inni waa shooppii keessa jiru si fakkaata. No kama dhugaa jechuun yoo dhugaan jaalalli ka dhugaa taate xaxxa Kiloroks. ቆይ እንደዚህ ስታየው ማለት ነው የአብርሃም በግ ይመስላል እንዴ? Inni deebii adeemsu ati maal dubbatta maal jetta tuwiin. Kanuma deebiin kee wallaahi ani eenyuuf jiraadha kororsii dhugee ibsaa dhiisee du'a. Akan. Maal dhiisuu fi gammachuu isii ilaalaa dhiisuu fi akkasii maal gochaa ifidhaa. Namni እንኳን jaalalamaa miti jaannata akkana of dura laala tokkotu wayita salaatu maal jedhe osoo inni salaataa qotiyyoon itti fiinaan maadeessit indees maadeessit abboo yennaan jaannata minaalbaataatiif qotiyyoon na ajjeesaa jedhe.
Ede. Itti shaadhiisee du'aa jedhe. Exactly. Ede. That's true. Ati ka otoo harkaan hin gaatin akkatti naaf osoo rabbuusii qoree walii isin qoodee fuute shintimeet iyyuu eeyyamtuu jechuu bara bakka teessutti pooppoo fiddaafi. Isimoo. Hin hinaafta garuu waan sirraa hubadhe hinaaffaa qabda. Hinaaffaa dhugaa qaba malee kan dharaati miti. Namni hin anaafne maal jedha shari'aa keessatti? Dayyuus. Akkan. Akka dhugaa Kanaafuu dirqama. Kan dhugaa hinaafa. Kan dhugaan sun immoo jaala hundaa'e galeen. Garuu Ati haadha manaa qabdaa gaafa isiin Ani haadha manaa maal taasisa? Ani osoo haadha manaa qabaadde jechuun haadhuma manaatti jettee ergaayyuu dubartii maqoreetu. Haadhi manaa isaa dhufti sin Okay, makitti. akkan maaliif beektaa? Yoo intala tana jaalalaan moonee fudhachuu dadhabne jechuudha. Anamma akka kiyyatti badruun kiyya obboleessi kiyya akkanatti dararama. Isiin nagaayyuun kennuuf malee nagaayyuun kennuuf garuu anaa miti. Onneen jaalatte dammoo akkasitti yaaddu. Anamma waan firii ta'eef akkasii yaada. Ati hundaafuu amma waan siidhaamu jechuun haga waan tokkorra geennu guyyaa yeroo wakii deemtan bakka dhalaan babbareedduun jirtu bakka bashannanaa geessi. Maakii jedha wallaahi billaahi viidiyoo hadha waraabee jechuudha. Dhokadhee ijoollee baay'ee taanee deemne jama'aadhaan chiil godhaa turre beektaa. Akkanan laalee barre faranjii mana gahaa tana ta qullaa deemtu tana bara maakiin sattarattiin faranjii qullaa deemtu tana laalee maakii jedhee fiiga saayiboon. Inde. Obboleessi kenna hin jiru bara obboleessi kenna deemeera. Amma akkas godhaa bannaatan dubbii kana hin baay'isnu onneen tullee haa gaxxamamtu isinii galeemi. Maakii fi ibsishaa fida. Maa sodaatan sina biyya wajjin ta'anii taphataan jiranii maa sodaatan sina yeroo ta'an. Bar jaalli dhugaa dhufaadhaan hin beekan. Waa dhageetti sira usaan? Maaltu jira? Ati yeroo jala laayibira jira maa ittiin erganne jara hojii walitti fooloon qabdu? Jalaan qabdu bar. Hin qaba. Jalaan qabdu bar. Ibsa wanna gatteen maakiin. Maakshachin. Wanna gatteen. Maakaachin. Maakaachin. Wanna dhaan. Gaafa fuudhu bar bakka takka deebisaadhaan miira keessaa isin nuti. Okay. Ergataa jira haasa'isuu naam jettee. Innoo qoftan jennee bakka itti haasa'inaa haasa'isuu naam jennaan. Ga'a jedhe obboleessi keenya sheebaan. Sheebaan jeen ka sodaa attaakiin godhin. Sheebaa jedhe malee sheebaan jenna. Obboleessi keenya sheebaan. Asli miira keessaa bahi. Miira keessaa bahi. Zaahiruma kana hin daggafiniin. Zaahiruma kana hin daggafin. Sibiila irratti muran jedhani sodaa attaakiin godhinaa please. Wallaahi billaahi sheebaan jenna obboleessi keenya sheebaan jedhe. Sheebaa jechuun an duraa wayita biyya jiru fiilmii jihaadaa laala. Jihaada Hamzaa. Jihaada Hamzaa keessoo haadhatte. Akkan. Ana wanta wa sheebaa wani ta'u yaara fakkaatu. Obboleessi keenya sheebaa duraan jedhama. It's not sheebaa guys. Saniif malee inni gaa jedhee ndoon maal gochaa naan seesifame naan. So ishiin amma laal amantii irratti qoftan jennee taasisuu amma san barbaade. An uummata kanatti jaalle jedhanii dhuftee sira qoftan jedhanii dhiira ta'anii fiqrii isaanii haa ibsatanii. Gaafsan an tashannafee jira siitu fedhaan harka isaanii bira deema. Bakka annaagiraalloo waan dhageenyatti ma annaagare. Mache. Asli. ቃል ግባለት ወላሂ ቃል ግባለት ከቀልዲ ቀልዲዳ አትሌ ሲፈኬሳን ጅሩ ጃለለ ኢሳሌ አመናን ጅርቱ ቤታ ኦኬ ጃለለ ኢሳን ነመኒም ጀርዲ ደረጃን ጀራ ዮ ደበሌ መሌ ደረጃን ጀራ ህንቀነሱ ዮ ነማ ከበጀኒ ሪስፔክት ጎደኒ ቀበለኒኒ ደቂቃ ተከ ብቻ ከነኒ ፊ ጋፊ ተከ ጋፈታ በቃ ከዛ በኋላ ማብራራት አይጠበቅም ዮ ወሊ ገለን ዮ ኦቦሉማዳን ቀጠለን ሃይ ወሊን እንጀዳ ወሊን እናሳ ሰኒ ምቴና እንለ ከበጀነ ማለ ዋን እንደስነ ጋፈታኒ አኒ ሲጃለዳ አቲሞ ኢብሳ ወሊን ጃለለ ኬሰ ጅርታ ኢስም ፍቄሪ ወሊ ቀብደኒ ኡመት
nu jaalala walii qabna siifomaa bakka hin qabu anin onnee takka qaba nam lama jaalachuu hin danda'u isiin jetteen sa'aattee dhumate kanaa olii miti obboleessi kenna ka gaafate. Akka yaadatti an akkami beektaa? Okay. Tuwiin osoo xiqqoo obse. Tara gaggawwa taatin. Jaalalli isaa kan Aragaggi. Tele daraga maaltu nara gaggaadhaan jaalalli nara gaggaamoo badii nara gaggaa. Siko ana akka ragaggaamuuf maa jedhu dubbanni. Oy dhageeffadhu. Akkanumatti bakka ma jirtu kanatti taragaagaye iraatiin arragaagaa bakka. Hin danda'u ree wallaan hin danda'u. Aydan oy Badru dhageeffadhu mee maaliif wayita taragaaga'in jettu kana akka ija doktorummaatiin waa keessatti xiinxalte moo akkuma innu obboleessi keenya Badru nu shakke mucayyoo san keessatti jaalala Badru agarte moo maaliif taragaaga'e jetteen? Tokkoffaa akka ilaalcha kiyyaatii fi odeeffannoo an qabutti Badruun fuudhee bultii qabachuu hin geenye. Underage. Ilaalcha keeti. Ilaalcha fi odeeffannoo qabuuni. Odeeffadheeraani waa'ee isaa. Odeeffannoo dhalaataa dhiisikaa amma sanada jiru maraa si kennu. Waan tokko gizee gootu odeeffannoo sassaabatta bardura. Of course sirriidha. Odeeffannoo sassaabatta. Amma isaa kana osoo kennuufiyyuu hedee warra akkamii beritaa akkamii salaataa hattuudha nama nagayaati maali qabeenya qaba shari'aa gaafadha qoradhaa jedha barku. Aadaan kennallee akkasi amantiin kennallee akkasi. Of course yaa waan tokko qoratan malee. Illee akka filannootitti soddoota kana lamaan keessaa intaratiye kamii kennu jedhee qoradhu tokkoffaa mucaan underage ta'uu isaa irra ga'eera. Okay. Lammaffaa mootu tilmaama kiyyatti Hamzaan daraqnu. Okay. Daraqni namni dhiirri hinaaftuu fi daraqiin jaartillee gaafa fuute hin cinqitiin hin achanan firidamaa isa xiblamiste. Dhiira daraqiin jaalattu dubartiin baay'ata xiqqoon lafiras jechuu qabdu. Qat amalaan hundee sa'aatii tokko walitti dhufne hooma dura jedhe san jedha bakka. Eshillee hin mari'adhallee hin jedhu itti yaadallee jiru akka gaafa dura tura istiin har'aayyuu miti. Yaadni isaa akka gaafa dura dhufee jira hagaraan jijjiiramne achuu jira. Aysalachim min ayilem ayirragaagam. Speed full speed ila mucaan sigalame. Kanaaf anama maal jechuun barbaada. Baalabat birragaaga yoo taragaaga'ee itti ta'e jira jechuudha. Aannan uyyuu ka itti ta'etu uyyuu dhaabaami. Kanaaf bakka ma jiru kanatti abdillee muradhu hin jennuuni jibbis hin jennuuni jaalala isaa kana bakka ma jiru kanatti kontirool yoo godhe yoo xiqqoo. Obsa kana keessa bakka underage sanillee guyyaan ooleen bulu dabalaa deema overage ta'aa fuudhaaf ga'eessa ta'aa. Asila overage waggaa hidhanii lamatu jira haraa ba'eedha. Isi caaltullee argatu barate. Okay. Dhaamsa bareedduudha. Waanuma Badruudhaa mul'atu jettee waan dirqinnaa fi obsa godhadhu akkanumatti enerjii guutuudhaan hin deemini yoo diingata amma paaworiin dhufe yoo diingata luka jala kaayan awwadaadaqii badaa kufa. Suni sirriidha walii nu galcha. Garuu bakka aandareejummaa kanatti jechuun wanni ID caala hin jiru waraqaa caala wanni si amansiisu hin jiru moonyinaa waraqata yaazawun ayilaqu mandata baalau waraqata yaazawun nagar sadammaayfataa. Fiitu raasu ko yaastaabu qaalama fuulli kiyyaaf keessa camaadda deebar. Amma anaafisa garaagarummaa waggaa meeqaa waan qabnu si fakkaata. Ati dullichaa bar. Ila kun olaal agarteemi ilmi namaa wal keessa. Anaafi obboleessi keenya Badruun garaagarummaa baay'ee hin qabu. Sii galaani. Garaagarummaa waggaa 15 hin qabdan yaa. Naa. Hin qabu. Garaagarummaa waggaa 6 qabna. Ati mana soddomaa keessa jirta ba? Hin beektu. Ati amma akkatti I think 36 torba 8 keessa jira. Yoo akkam daa'ima taate. Akkan. Yoo akkam daa'ima ta'isa. Bakka kakkala alta isaati qabu. Inni mootuu 17. Hayyee 38 garaagarummaa waggaa 10 wayii qabdanii jechuudha. To ስለዚህ እሱን ራሱ መውለድ ትችላለህ አንጀዳል
ማውለድም አልችልም። ታላቅ እሱ ታላቅ ትሆናል። ታላቁማ ነኝ ወርቅ አድርጌ ነው ታላቁም ነው እንዴ ከናፊካ ኖ ልጁ ፊቱ እንደሚታየው አይደለም። ከፉለ ላልቱ ምት ኢንቤታሚ